Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuna jalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa jiraatochaa har'a waan bareedaa qabadhee isiniin dhufee jira sirriitti hordofaa wanti kun takkatti osoo hin darbe deebitanii argattan waan ta'eef haga guyyaa sadii qofaaf as tura kanaan dura illee baay'ee ture amma ammoo guyyaa sadii qofaaf as tura waan ta'eef dabdafaa laalladhaa isin jira as biratti istoofii baay'ee bareedaa ta'e katachiidhaan illee hojjetu ammoo sattaansee jirullee istoofii baay'ee bareedaa ta'ee fi darajaa tokkoffaa irra jiru istoofii mirxiidha. Amma isin mul'isa jechuudha. Kaulaan kun tachiidhaan hojjeta akkuma isin argitan kana tachiidhaan istoofii tachiidhaan dalaga. Tachiidhaan hojjetaa kinooti as biratti hin qollofamaa takkatti yoo qollofame ofii keessanii harka keessanii yoo cuftanii sharaa keessanii irra deeffattanii namni biraa isin duuba banee fayyadamuu hin danda'u. Kunillee akkasuma bareedaadha jechuudha. Xiqqaan kun abbaa lamaallee hin jira abbaa tokkollee hin jira kan harkaa qabu kun jechuudha. Isin kama barbaadanii bitachuu dandeettanii keessumattuu katachi kun yoo cuftanii deemtan isin malee namni biraa banuu hin danda'u. Xiqqishuun kunillee saachiin kun abbaan tokkooti abbaan lamaallee hin jira jechuudha. Kun duubni isaa laastikiidha kan barbaadan kan sibiilaatiin illee hin jira jechuudha. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Hedduu bareedaa namoonni bitachuu barbaadan bitadha. Inni kun ammoo itti aansee isaati akka kaanisan tachiidhaan hin dalagu akkanumaan dalagaa baay'ee bareeda jechuudha. Tachuma ta'ee hin jira miire akka sanitti ishaaraa hin qabu jechuudha. Inni biraa saanii distii piizaa kun akkuma isin argitan kana maashaallah distii babbareedaa jechuudha. Distii piizaatii namoonni bitachuu barbaadan dafaa bitadhaa isin jira siraamikiidha. Inni biraa inni kun ka buna akaawu jechuudha. Buna hanga kiiloo tokko akaaya jechuudha. Baay'ee bareeda waan ta'eef kinooti akkuma isin argitan haga barbaadan irra deebistanii buna keessan qofa itti naqxanii itti qadaddanii itti sakkaatanii dhiisuu bichaadha. Yeroo bunni gayu bicha laaltanii keessaa naqxanii akaawuu maal kun hin jiru jechuudha. Baay'ee bareedaa buna kiiloo tokko gadillee hin hojjeta jechuudha. Baay'ee bareeda waan ta'eef bitadhaa isin jira. Inni biraa kun distii kana jechuudha. Distiin kun akka distiitti fayyadamuu dandeettanii akka piizaatiitti fayyadamuu dandeettan waan barbaadan fayyadamuu dandeettan. Keessi isaa yoo baastan distiidha jechuudha. Distii baay'ee bareedaa fakkaata. Jalli isaa akkana jira jechuudha. Keessi isaa kun distii fakkaata. Deebitanii amma immoo kana yoo keessa keettan gubbaa irratti jalaan bishaan itti naqxanii gubbaa irratti hafuuraan hojjetu jechuudha. Waan hafuuraan hojjetamu waan akka daabboo ta'u waan baay'ee jechuudha. Waan hafuuraan hojjetamuu danda'u waa baay'ee isin bilcheessa jechuudha. Akkana itti cuftan jechuudha. Asirraan illee dirribii biraallee jechuudha. Kun irraa bahaa irraa deebi'a jechuudha. Kan irraa gabbu'e kuni ammallee deebi'ee ka gubbaa ka biraallee irratti darrabamee hojjetama jechuudha. Ka biraallee ofirraa qaba jechuudha. Ka biraallee kan irra galu jechuudha. Maashaallah waan bareedaa waan akka ruuzaa maalii waan barbaadaniin hojjechuu dandeettanii namoonni bitachuu barbaadan daddafaa bitadhaa isin jedha. Meeshaalee baay'ee babbareedaati. Inni kun feermuuzii fakkaata. Feermuuzii miti ka bishaan ho'isu jechuudha. Ka bishaan ho'isu ka feermuuziitti illee itti fayyadamuu dandeettanii ka bishaan ho'isu jechuudha. Akkuma isin argitan kana jala isaatitti kinoo kanatu gala jechuudha. Feermuuziidha. Feermuuzii fakkaata. Namoonni bitachuu dandeettan itti fayyadama akka isumatti danfistanii kaatanii isuma feermuuzii gootanii itti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Feermuuzii lama isin barbaachisu tokko kanaaf fayyadamuu dandeettanii baay'ee bareedaa waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan kanallee bitadhaa isin jedha. Warroonni meeshaa kana bitachuu dandeettan meeshaan kun hanga har'ii qidaameedha. Hanga yoomii as tura jettan hanga lammaffaan tura harbaa keessaa bahan waan ta'eef silaa hojja duree bahaniiyyuu wixata jechuudha. Amma ammoo hanga harbaa eeyyamamee fi jira jechuudha. Bitachuu dandeettanii. Maashinii shunkurtii kun darajaa sadeen jira. Namni hin beekne sirrii of eeggadha. Inni kun isa sadaffaadha. Inni sadaffaan kun akkuma isin argitan wanta hundaan waluma fakkaata. Kiiloon isaallee abbaa litira jahaati. Waa hundaan wal fakkaata. Garuu daarii isaa kana abbaa lamaa qaba jechuudha masakkaa isaati. Inni kun lammaffaa isaati. Daarii irratti illee masakkaan isaallee sadii. Garuu garaagarummaa ka tokkoffaatiin qabu asiin boota wonfitii kanaan hafuura qabaasu jechuudha. Akka osoo hafuura kana kabaasu qabaatu baate hin gubataayyuu jechuudha. Lammaffaa isaati jechuudha. Kun sadaffaadha. Ka dur isin mul'ise kun ammoo lammaffaa isaati. Tokkoffaa isaallee xumura irratti yeroo bira gahe isin mul'isan akkasuma na hordofaa isin jedha. As biratti ammoo ka keekii akkaataa barbaadanii fayyadamuu dandeettan kan keekii qaba jechuudha. Keekii xixiqqishuu akka kookisii maali waan garaagaraa sanii eelee biddeenallee namni barbaadan eelee xiqqishuu kana namni baay'een na gaafataa turtanii hin jira jechuudha. Wanti hin jiru maashinni kaawuyaa maaliin wanti as keessa hin jiru jechuudha. Meeshaa babbareeda darajaa ga sadiitiin jira meeshaan hunduyyuu. Isin ammoo ka barbaadan bitachuu dandeettan isin jedha. Meeshaa hanga darajaa sadiitiin jira. As biratti wanti isin mul'isaa jiru kun eelee piizaati. Eeleen piizaa duraan ka jalaa oloo ubichaadha. Achi booda hin galabbaxanii. Kan ammoo galabbaxuun deemtanii akka baatiraa daabbooti argitanii akkuma baatiraa dubbaa kun yoo gadi qadaaddanii ofumaa ofiiti jechuudha. Gubbarraa dinaamoo qaba. Dinaamoon sun dhufee itti gadoo jechuudha. Hin bilcheessa jechuudha. Maashaallah dinaamoon isaatu tokkocha osoo hin taane zooree hanga dheeratu argitanii. Maashaallah baay'ee bareeda. Dinaamoo baay'ee bareedaati. Osoo tokkocha bicha qabaatee
daarii lamaan bilcheessa jidduudhaan dheedhii gochuu danda'a. Amma immoo jidduu keessaallee hin qaba maashaallah baay'ee bareeda wanta akka daabboo piizaa waan barbaadan irratti hojjechuu dandeettan waan akka hambaashaa irra magaggootanii dhiistanii yoo isin keessaa fuutan gara lachiinuu bilchaata jechuudha. Galabbaxuu maal kana hin deemtanii eelee piizaatii dafaatii bitadhaa namoonni bitachuu barbaadan waan akkana kunniin suuqii irratti hin argamu yoo asii bahee waan bareedaa natti tolee jechuudha. Anillee mana kiyyaaf bitadhe wallaahi manaaf bitadhe anillee baay'ee natti tolee kabishaan ho'isuun kun. Kabishaan ho'isu baay'ee natti tolee ijoollee wayitiifillee bitee ofiifillee manaafillee bitadhe baay'ee natti tolee baay'ee jaaladhe jechuudha. Baay'ee jaaladhee bite jechuudha. Kabishaan ho'isuun kun jechuu kan lafa kaayee sun mara hundarraayyuu kan jaaladhe isa sanii kunillee kan bishaan ho'isu garuuyyuu as keessaa kana keessaa kan jaaladhe ka amma gurraacha dursa lafa kaayesan jechuudha. Kunillee kan bishaan ho'isu maashaallah beeshaa babbareedaadha namoonni bitachuu dandeettan barbaadan daddafaatii bitadhaa osoo as keessaa hin bahinis hin jedha as biratti amma maashina shunkurtii tokkoffaa akka ta'e isin mul'isa jechuudha. Kinoo tokkoffaa akka ta'e isa kana jechuudha. Maaliidhaan beeknaa tokkoffaa ta'uu isaa osoo hin jettan kinoo bootaan diddiimaa isaa kunillee sirriitti keessa hin diimatu keessa gurraacha ta'e jechuudha. As biratti illee akka kaanii qaawwallee hin qabu diffeeniidha. Deebi'ee ammoo gamanni isaallee gamada abbaa sadiiti jechuudha. Akka kaanii sanii miti kun tokkoffaadha. Kan duratti qaawwa qabu sun lammaffaadha. Kun ammoo sadaffaa isaati garuuyyuu sadiinuu jechuudha. Litira jaha qabata. Haa ta'u malee kwalitii isaatii keessaa ol baasuuf harkina tokkocha waan ta'eef naa hin mijoofne billaa isaallee kaawwaniin garaagarummaa qaba jechaadha. Billaan garaa keessaallee osoo keessaa baasee garuu naa mijoofne keessaa baasuun harkina tokkocha waan ta'eef meeshaan asitti hin arganne tasumaa hin jiru jechuudha. Darajaa baay'eedhaan meeshaan isin barbaadan darajaa baay'eedhaan garuu meeshaan kun haga lammaffoo qofa waan as turuuf harbaan fe'ama waan ta'eef daddafaatii namoonni bitachuu barbaadan dafaa bitadhaas ni jira. Meeshaa kwalitiitu jira. Anammoo waan meeshaa darajaa isaa beekuuf kwalitii isin beekbita jechuudha. Haga darajaa sadiitiin jira distii siraamikii kidaanii maalii wanti hin jiru jechuudha. Isaanii giloobaalii darajaan jira jechuudha. Meeshaan hunduyyuu akkasuma maashinoonni juusii yoo xiqqaate haga sadarkaa 4-5tiin jira maashinoonni juusii jechuudha. Distiin siraamikii illee akkuma darajaa isaatiin jira jechuudha. Isin ammoo kan isin irraa eegamu gara zulaa maashoo dhuftanii lakkoofsa bilbilaa kiyya kana qofaa na dubbisuu qofa jechuudha. Akkasuma maashina shunkurtii maashina juusii darajaa qaba jechuudha. Darajaa qaba hunda isaatu darajaa isaa tokkoffaan kana lammaffaan kana sadaffaan kana jedhee isin mul'isa jechuudha. Akkuma isin beektanii abbaan dadhabee ofii hin barbaanne lammaffaa bitachuu danda'a. Akkasuma gatiin isaa waan wal caaluuf jecha sadaffaallee bitachuu danda'a. Garuu birrii muraasaaf jecha waan hin taane bituu irra tokkoffaan bitachuu nu caala. Inni kun maashina foon daaku jechuudha. Wantoota akka maashinni foon daaku kun waan akka kitifoo waan garagaraatiif yoo barbaadanii maashinni juusii kun illee hin jira jechuudha. Maashinni juusii kun dhuganii fi qoshaashaa gara baasa jechuudha. Ka garas garan asaan kun gana xaxxanii tokkoon isin mul'isiisa jechuudha. As biratti keessa gakkaanii waan akka burtukaanaa, paappaayee, maangoo waan barbaadan irraa jechuudha. Fuutanii akkasuma isin keessa gad dabarsitan. Yoo barbaadan qola isaa wajjin akkuma barbaadan keessa gad dabarsitan. Garuu yoo as biratti ka dhugdan qulqulluu bishaan fasaashii isaa jechaadha. Ka wanni takkatti ittiin tarre isin dabarsa. Qoshaashaa ammoo yoo kinoo boota kana isin hambisa boota amman irraa ol banaaru kanatti as isin hambisa qoshaashaa garagaraatti layaayee isin hambisa jechuudha. Waa mara isaatu maashina bareedaadha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isin jedha. Yeroo baay'ee warra onlaayinii fayyadamu onlaayinii irratti yeroo biyya alaa irratti beeksisan hin argitanii baay'ee beeksisan jechuudha. Wantuma kamiyyuu daakaa hin beektanii waan akka burtukaanaa, maangoo, paappaayee waan hunda isaa jechuudha. Garuma garatti lixaaci isaa garatti baasa. Gara tokkoon ka dhugan qulqulluu baasa. Gara tokkoon lixaaci isaa baasa jechuudha. As biratti inni kun wanta akka chiipsii hojjechuu danda'a waan garagaraa jechuudha. Zayitii malee waan hundayyuu xabbasuu danda'a jechuudha. Tachiidhaan hojjeta argaartanii tachiidhaan isinitti mul'isaa jira inni argitanii ka ofii baheessanii barbaadan waan akka lukkuu waan garagaraa xabbasuu bilcheessuu waan barbaadan ofii keessanii as keessa bilcheessa tachiidhaan hojjeta. Isa darajaa lamatu ayinata lamatu jira. Kun garagara ka gana xaxxalamu jira. Kana qofatti illee bilcheessuu hin dandeettan argitanii kana qofatti illee bilcheessuu hin dandeettanii isa isin mul'isa jechuudha. Tachiidhaan hojjeta kumsin argitan kana tachiidhaan hojjeta jechuudha. Ka tachii malee hojjetu illee hin jira. Inni isa sanillee isinirra mul'isa jechuudha. Boodarra isaa isin mul'isa. Inni kun ammoo lama isin jedhee akkanatti illee keessatti hin deebi'a. Gara tokkocha bichaan illee itti fayyadamuu hin dandeettanii lamaan isaa garagara ittiin fayyadamuu hin dandeettanii lachuu garagaratti illee isin fayyada walirratti illee isin fayyada jechuudha. Chiipsii asoo asii gannaa ixanii dinnichaadha ka dinnichaa jechuudha. Zayitii takka osoo xabirran godhin ofii
ofiiti goysee bareechisee isinii baasa jechuudha. Akkasuma immoo foon lukkuullee waan barbaadan jechuudha waan qalbiin keessan isin feete garuma garaa isinii baasa jechuudha. Akkasuma immoo kan amma kun jechuudha kan foon lukkuullee addattuu hidhaan kaan illee addattuu hidhaan kan chiipsillee addattuu hidhaan maqaa isaa garaagara qaba jechuudha. Baay'ee oriijinaali kwaalitii ka ta'e kan hojjetamu irraa katachi kanatu caala jechuudha. Katachi kun baay'ee bareeda jechuudha. Namoonni bitachuu dandeettan barbaadan daddafaatii guyyaa muraasa keessatti bitachuu hin dandeettan. Inni kun kana jechuudha kinoo. Katachi malee hojjetu jechuudha. Kun tachiinii miti akkanumaan hojjeta. Garuu yoo akka kaanii kan akka kaanii bakka lama hojjetu san hin qabu jechuudha. Kan akka kaanii bakka lama bahu hin qabu garagara qaba. Amma kan chiipsillee adda qaba kinoo as biratti kan foon lukkuullee hundi isaatu ayinanni isaa garagara kinoo as gatanii fakkiin isaa adda bu'ee jira jechuudha. Kan hundaatu isin ammoo yoo chiipsii keessa keettan fakkii chiipsii san tuuxan. Yoo ammoo lukkuu keessa keettan fakkii lukkuu san tuuxan. Paaworiin isaa waa wal caaluuf chumatti garuma gara tuuxanii akkasitti ittiin hojjechuu dandeettanii kun garuu abbaa lamaa hin qabu kan gana xaxxalamu hin qabu tokkichuma qaba asirranna hixaniitumaan keessuma galchuu bichaadha jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda waan ta'eef akkana fayyadamuu warroonni barbaadan keessana dubbisuun irraan fatina asumaan keessanirraa eeggamu saabskraayibii fi hiriyoota keessanirra sheer godhuu viidiyoo kana xumuraa laaluu fi laayikii osoo hin irraanfatin tuqin biraan darbinaa isin jedha baay'ee bareedaadha. Dubbisa isaa kan argaa jirtanii kwaalitiidha baay'ee oriijinaalii ka ta'e as biratti maashina duratti isin mul'ise gana xaxxalee isinitti mul'isamu. Kun irraa ol baha. Kun ammoo deebi'ee dhiqama jechuudha. Argitanii kun irraa ol bahee deebi'ee dhiqama jechuudha. Ka gubbarraa kunillee irraa ol baha ergasii deebitanii dhiqxan harkaan hin dhiqxan harka yoo dhiqxan harka isin mura waan ta'eef wayiin dhiqxan malee ispoonjii waan garagaraatiin dhiqxan malee harka yoo dhiqxan isin mura waan ta'eef harkaan hin dhiqxanii garagara gana xaxxalama maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Yeroo irraa gana xaxxalanii bananillee sagalee isaa saalentii irra kaayee waan itti guuraa jiruuf malee itti waraabaa jiruuf malee baay'ee iyya jechuudha. Jalli isaa waan akka magneetti waamama kana sirri lafa gadi maxxana waan ta'eef hin qaba jechuudha. Lafa dhawuu waamama kana hin qabu. Yeroo irraa buqqisaniyyuu asirra kaayee inni ol harkisuyyuu giddiin ol harkisee buqqisa waan ta'eef olii hin buqqa'uu fi baay'ee bareeda waan ta'eef meeshaa akkanaa kana osoo isin jala hin darbin daddafaatii bitadhaa isiniin jedha. Meeshaan babbareedaan akkanaa kun yeroo baay'ee waan hin argamneef dafaatii bitadhaa isiniin jedha akka isin jala hin darbine. Maashaallah baay'ee kwaalitii fi baay'ee bareedaa waan ta'eef. Kinoo as biratti jechuudha ka gubbarraa kana akkanatti deebisan jechuudha. Kun ammoo ka boota isa nutsuusan fidanii keessa gaggo'anii. Kinooti as biratti akkanatti jechuudha ka gubbarraa kana akkana itti deebisaa jira. Ka gubbarraa deebisee jira ka jalaattu isaa hafa jechuudha. Amma kan gubbarraa kana ka itti guuru kana galchee kun ka qoshaashaati jechuudha kan inni galchaa jiru kun ka qoshaashaati dura isin hattaa mul'atuuf garagara galcha jechuudha. Amma ka qoshaashaa kana itti galchaa kana fakkaata jechuudha. Kunillee asin akkasii itti galee jedhee maashaallah baay'ee bareeda. Meeshaan kun guyyaa muraasa